Kaddamoche qimamoche baga gammaddan hundi keessanuu baga gammaddan jechuudha. Jaalalaan akkasitti yeroo tokko jechuudha ka goota jaalalaallee ta'uun bareedaadha beektanii goota jaalalaa ta'uun bareedaadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan gaa mucayyoon kun yeroo jalqabaatii fi kaddaamaa turtee amma kaddaama irratti irraa gara madaamitti jijjiiramteerti jechuudha. Congratulation mucaa arabaa heerumtee jechuudha. Akkuma argaa jirtan mucayyoon kun dhalattuu Ugaandati. Dhugaa yaa'u jaalalli kaa waan nama hin goone hin qabdu bakka boojitee jirti jechuudha. Jaalalaan boojitee heerumtee jechuudha. Ishee sinii galtee ashama akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaa kutii galata waaqayyoo sinillee baga nagaa taatan baga jiraattanii siniin jecha egaa hordoftoota koo warroon chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra aartanis galatuma ulfaadhaa. Egaa akkuma viidiyoo irratti agartanitti mucayyoon kun dhalattuu Ugaandati. Mucayyoon kun yaa'u goota jaalalaati. Walumaa galatti mucayyoon kun goota jaalalaati. Sababni isaas mucayyoon kun obbole jechuun ilma mucaa madaamiti kan isheen wal fuudhaniin jechuudha. Qalabatii godhatanii jiranii akkuma suuraa irratti agartanii viidiyoo isaanii keessallee seenee ilaalee jira. Qalabatii godhatanii maatii isheetis biyyarraa fidattee Ugaandarraa fidattee asitti seera godhatanii zargiin ganaanatti fakkaate garuu akkuma qalabatii godheefee jira jechuudha. Maaliif jaalala waan ta'eef jechuudha. Jaalalli immoo kaddaaminatii fi kaan hin qabdu gaafa jaalatanii jechuudha. Goota jaalalaati hin moote jechuudha. Kanaaf kaddaamochee keenya isinillee gaafa agartanii argattanii heeruma rakkoon hin qabu isinaa bashannansiisu fataa zanaa jettanii kaddaamummaarraa yookiin sarraatamummaarraa gara madaamitti zoortanii jechuudha. Isinii galee akkas kana fakkaata. Dhugaa yeroo tokko waaqayyoon inuma si yaada bakka si fuudhee bakka gaarii bakka rakkannaa keessaa fuudhee bakka gaarii si geessa jechuudha. Si galee maaliif mucayyoon kun yookiin akkuma nuyitii kaddaamaa turte yookiin immoo sarraatanyaa isa turte har'a immoo isarraa gara madaamti jirramte. Sababni isaas jaalalaan moote jechuudha. Innaa gootitti jaalalaati jechuudha. Yaa waaqayyo immoo fuudhetuma wangaarra ishii dhaabe jechuudha. Bakka fataa jetti bakka jiraatte tokkotti heerumtanii illee yoo jiraattanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Indidinaa argattan taanaan qimamochee argattan taanaan sinqannaa taanaan akka mucayoo kanaatti indidinaa heerumaa rakkoon qabu. Addunyaan sagalee 10 guutti jedhanii hagam jiraattanii kan dhiirsa fataa sin godhe jechuudha. Sijammar immoo mucayyoon kun nima argatte maaliif hojjettanii bakka ishii bashannansiisee fataa sanaa godha. Hin beektan immoo warroonni dhiiraa keessaa araboonni jechuudha akkatti isaan bashannansiisanii yeroo si fuudhan jechuudha si bashannansiisu jechuudha. Bakka babbareedaadhaas keessoo si bashannansiisu akka keenya cinqiin hin jiru biyya alaabaan hojjedhaan hin jiru cinqiin hin jiru walumaa gala cinqiin hin jiru fataa itti hanga addunyaa irra jirtu fataa itti jiraatta jechuudha. Isaaba malee jiraatta jechuudha. Akka keenya kana kaddaaminatti biyya ormaa deemtee dhiira bulchitu yookiin mana ijaartee itti fuutu jechuudha. Isatu ijaaree itti fuudha makiinaa sii bita yoo barbaadde makiinallee sinii bitaa. Mana ijaaree itti si fuudha malee ati ijaartee itti fuutu akka keenyatti miti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaade sanani bakka nama gaariidha isaan sin bashannansiisu jechuudha. Nuti immoo yoo ijoolleen keessattuu biyya keenya hin beektanii irra caalatti ijoolluma shamaraati sa'aatii kana yeroo kana keessatti kan mana ijaaree dhiira fuudhaa jirru nuyi immoo warruma shamarraniiti jechuudha. Walumaa galatti nuyi warra shamarranii dhiira ofii keenya mana ijaarree dhiira fuudhaa jirra. Duraa dhiiratu nu fuudhaa manutu fuudhuu jammare. Wannaa ta'e bakka akka gisee duraanii sanii miti. Duraan dhiiratu mana ijaaree dubartii fuudhaa amma immoo dubartiitu mana ijaaree dhiira fuudhuu qalqabne jechuudha. Fayyaa bara keenya kana immoo akka kotti soon amma jaarsa akka mucayoo kana argadheemu asumatti neerumaa jechuudha. Walumaa galatti asumatti neeruma bakka asumatti neeruma
tasumatti ni hirmee fataa sanaa jedhee bakka isaa ban qabu kaddaaminatii keessaa ba'ee kaddaaminaa qaxaraa kaddaaminatii keessaa nan ba'a. Mee maaltu natti daba yoo inni kaddaaminatii keessa baasee na bashannansiisee iddoo bareedaa geessee fataa jedhee hagan jiraadha sana addunyaarra jiraadhe sanaan booda kalaas innis kanachiisus dhiira asittis dhiira waan ta'eef garaagarummaan qabu namni nama waan ta'eef. Innaa kanaaf maal rakkoo qaba jechuufan maal rakkoo qaba yoo heeruman innaa lamaananyaamu yoo sinitti dhufe yoo inni akkanaa sitti dhufe hin didina heeruma maatii keessa illee fataa gootan fiddanii maatii keessa illee zana fataa gootanii heerumsiistanii bashannansiistanii ofii keessaanis bashannantuu jechuudha dhumaa godhatte okay kanaafi yoo qabaatanii fidadhaa isiniin jechuu barbaada. Yoo isin yoo nama kana argattani hindidina isin jechuu barbaade tanan ishii waan biraatii miti hindidina argannaan heeruma malabbaashi hunduyyuu dhiiruma waan ta'eef isinii galte dubbii nama isinii galte moo isin hin galle isinii galtee dhiyaadha innaan keessi isiniin jedha kanaaf kan namni ijoolleen araba argattanii yookiin faranjii wayitis argattan ta'e carra qabeessan masin carra qabeessa bakka fataa itti jirta amma ijoolleen baay'een warra biyyoota gurguddatti keessatti heerumanillee baay'eetu jira jechuudha akkamitti jiraachaa jiru akkamitti ijoollee isaanii horachaa akka jiran viidiyoo tan irratti argaa jirtan jechuudha akka fataa godhee jechuudha inni fataa godhee zanaa godhee bulchee jechuudha siinii galee maaliif isaa ban qabdu jechuudha nuti garuu nuti ijoolleen keessattuu mana madaan keessa jirru isaaba nutti hidhamee jechuudha mana ijaarranna bakka bitannee mana ijaarrannee hiqaatti galfannee waan ittiin nagadannu nuti waan hundaa hojjeta jechuudha kana keessa ammoo akka mucayyoo kanaatitti jaarsa gaarii isinitti qabee hundi yormaa jechuudha fataa isin godhe isinitti haa qabu nama gaddaaminatti keessaa isin baasu isinitti haa qabu dhugaa rabbi. Doana leenatti qabee nagaruu nan jaaladha doonatti qabee jechuudha. Akkas isiniin jedha mucayyoon kun carra qabeettidha. Bakka ogeetti jaalalaati. Jaalalaan boojitee jirti jechuudha. Akkasitti mucaa madaamii qabatte jaalalaan boojitee qabatte jechuudha. Akkas Ugaandaan tokkoffaa baatee amma jechuudha. Itoophiyaan keenyallee hin jira baay'eetu jira Itoophiyaan keenyallee ishee hin jira Itoophiyaan keenyallee isiniif fida jechuudha. Ijoolleen keenyallee heerumaa jiran gosh tolchitan congratulations isiniin jedhan jira. Ani salaam akkatti kafana tokkos akka daa'imnitti kana keessaa ba'ee silaa isa wajjin hin fataa zanaa jedha. Akkas nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqessin wajjin haa ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti tureemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii akkasuma mana kanaaf haara wartaatan immoo sabskiraayib gochuun maamila keenya ta'a yaada fi qeeqoo qabaattan koomenteetti barreessuun dagatinaa baay'ee isiniin jaaladha.